Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya bakkuma jirtanitti kabajaaf jaalalli isin haa dhaqqabu jecha. Egaa guyyaa har'aa kana seenaa takka qabadhee isiniif dhufeen jira. Egaa gaaf tokko qocaan hedduun wal ga'uudhaan haasoo jalqaban. Egaa haasoo isaanii kana keessattis fachuudhaaf wal marii jalqaban jechuudha. Egaa akkasumas namoota isaan keessaa cimaa baasuudhaaf qopheessuudhaaf waan barbaadaniif wal dorgommii qopheessan, wal dorgommii fiigichaa qopheessan jechuudha. Egaa akkuma marii isaanii san gara dirree wal dorgommichaa seenuu jalqaban. Egaa dirree wal dorgommichaa erga seenaniin booda namoota isaanii qabachuudhaan fiigicha jalqabuudhaaf qophaa'an. Egaa namoonni fiigicha jalqabuudhaaf qophaa'e kun fiigicha isaanii ni jalqaban. Akkasumas qocaaleen biroo jechuudha kan bitaaf mirga isaanii jiru kan fedhe deeggaruudhaan kan isaanitti tole deeggaruudhaan iyyansaa fi waja jalqaban wacanii iyyuu eegalan jechuudha. Egaa dhawaatuma fiigaa deemaniin fiigichi baay'ee dheeraa waan ta'eef isaan keessaa hedduun kan dadhabuudhaan karatti hafe jechuudha. Kan dadhabee fiigicha kana xumuruu hin dandeenye. Egaa isaan keessaa qocaa lama qoftiin dorgommii kana irratti argaman. Qocaa lameen keessaa sadarkaa tokkoffarra kan jirtuu fi sadarkaa lammaffarratti kan argamtu jechuudha. Egaa ammaan tana maal godhanii qocaan irra hedduun isaanii warreen bitaaf mirga ta'anii isaan hordofaa jiru isaanitti iyyu kun amma maal godhan jechuudha bakka lama qofatti deebi'an. Maaliif yeroo duraa kan isaanitti tole deeggaruudhaan kan barbaadan deeggaranii wacanii waan turaniif amma immoo maal godhan isaan keessaa garee lama qofa ta'an. Garee lameen keessaa isii tokkoffarra jirtu qofa faarsuudhaan, isii lammaffarra jirtu arrabsoodhaan, isii tokkoffarra jirtuun ni dandeessa ati cimtuudha jechuudhaan wantoota garaagaraa jedhaniin, isii lammaffarra jirtu immoo ati dadhabduudha jechuudhaan arrabsoo garaagaraa itti dhiyeessan. Egaa arrabsoo garaagaraa itti dhiyeessuudhaan namoonni hedduun isaanii itti wacan. Kanaafuu isiin duratti argamtu, isiin tokkoffarratti argamtu waan hedduu faarsaniif jecha dhaabbattee daawwattoota isii faarsu kana laaluu jalqabdi. Fiigicha dhaabuudhaan waan gammattee gammachuu wajjin miira keessa waan seenteef jecha isaan kana dhaabbattee laaluu eegalte. Isiin lammaffarra jirtu isii waan dhaabbachaa jirtuuf tokkoffarra jirtu bira darbarfattee dorgommiin xumurame. Egaa gaafa dorgommichi xumurame qocaan hedduun kan duraan isii arrabsaa ture isii faarsuu jalqaban. Egaa namoonni muraasni itti deemuudhaan gaafii dhaleessaniif haala kamiin tokkoffaa ba'uu dandeessa, haala kamiin mo'atte kan jedhu jechuudha. Egaa gaafii ni dhiyeessaniif jechuudha. Egaa gaafii gaafa dhiyeessaniif isaan keessaa inni tokko akkas jedhee gaafate. Yeroo lammaffarra jirtu namoonni hedduun si arrabsaa turan, arrabsoo garaagaraa sin jechaa turan. Garuu ati arrabsoo san osoo hin dhaga'iin haala kamiin dorgommicha xumuruu dandeessa, haala kamiin sadarkaa kanarra ga'uu dandeessa, tokkoffaa ba'uu dandeessa jedhee gaafate. Isiinis maal deebistee muka firii baay'ee qabu, muka firii heddummaatu, dhagaan itti darbatamus baay'eedha. Deebisaa kana deebisteef. Egaa addunyaa kanarratti mo'ataa ta'uudhaaf deeggartoota hedduu qabaachuun dirqamaa miti. Namni tokko mo'achuudhaaf deeggartoota hedduu qabaachuun dirqamaa miti. Akkasumas namoota si deeggaran baay'ee qabaatteef mo'achuu hin dandeessu. Namoonni maqaa si baasan, namoonni gocha garaagaraa sin jedhan heddummaataniifis milkaa'uun kee hafan qabu. Akkasumas namoonni si arrabsanii maqaa garaagaraa, maqaa sobaa si baasanii, maqaa adda addaa si baasan milkaa'ina keetitti gufuu ta'uu hin qabu. Egaa kanaafuu ergaan kana irraa waan baay'ee barattan jedheen abdadha. Akkuma beekamu osoo addunyaa kanarratti namoonni deeggartoota hedduu qaban, namoonni deeggartoota hedduudhaan arrabfamaa
xiqqeeffamaa turan silaa guyyaa irraa milkaa'uu hin danda'an. Garuu namni eessatti hin deemaa beeku, garamiin deemaa, mul'anni kiyya maalii, fuula dura kiyya maaltu jira jedhee deemu arrabsoofis bakka hin qabu, gammachuufis miira keessa seenee karatti nafu, gammachuunis miira keessa nama ni naqu. Kanaafuu namoonni osoo hojjechaa jiranii namoonni gaafa isaan faarse gammachuu isaaniirraa ka'uudhaan karatti hafuu danda'an. Akkasumas herreedduun arrabsoo namaatiif jecha namaatiif karatti hafuu danda'an. Mul'achuu karaa si hambisuu hin qabu. Kana lachuu cabsuu dandeessa. Gammachuus cabsitee keessa ba'uu dandeessa. Keessa ba'uu qabdu. Arrabsoos cabsitee keessa ba'uu qabdu. Namoonni addunyaa kana irratti milkaa'an maqaan garaagaraa itti ba'uudhaan milkaa'an. Fakkeenya fudhannee Neelsan Maandeellaan kan seenaan isaa amma dubbatamaa jiru yeroo jalqabaa biyya isaanii keessatti Neelsan Maandeellaan maraa taadhachaa turan. Maaliif maraa taadhachaa turan? Garuu san hunda osoo hin dhagahin guyyaa irraa kana namu seenaa isaanii beeka. Kanaafuu arrabsoo namaatirraas bilisa ta'uudhaan, jecha namaatirraas bilisa ta'uudhaan, akkasumas gammachuu namni yoo si faarsee miira keessa seentee karatti if hambisuu hin qabu.